Oduu gammachiisaa ijoollee biyya Arabaa jirtan hunda keessaniif guyyaa har'aa akkuma beekamu hundi keessanuu akkuma sooshaal miidiyaa irratti argitan jechuudha. Ijoolleen keenya kan biyya Arabaa hundatti argamtan gammachuu kana hundi keessanuu akka qoodamtan abdii guddaa qabna. Sababni isaa maaliifi obboleettiin kee yookaan obboleessi kee yookaan firri kee tokko waan gaarii yoo arge foon kee tokko lammiin kee tokko oromoon kee tokko waan gaarii yoo argate yookaan waan barbaadu san irraa yoo milkaa'e gammachuun hunda keenyatti dhaga'amuudhaa qaba jechuudha. Kanaaf anis har'a gammachuun obboleeyyan tiyyaa hedduu natti dhaga'amee jira. Ijoollee biyya Arabaatitti yookaan Kuweetitti dararamaa turan yeroo dheeraadhaaf ji'a tokkoof guutuu osoo dhibee koronaa kana namni hin laaliniif mana tokko keessatti ashagamanii bilchaatanii beela'anii dhoobatanii dararamaa turan guyyaa har'aa fi guyyoota lama sadi dura gara biyyaa galanii gammachuu isaanii haala amma argitan kanaan ibsatan jechuudha. Namni tokko rakkoo keessaa gaafa bahu baay'ee gammada. Fakkeenyaaf nama mataa kiyyaatitti yeroo na dhukkubee turetti gadda keessa turus fayyuu kiyyaaf ni gammade. Jarris akkasuma namuma dhibee keessa ture jechuudha yookaan mana hidhaa keessa turan jechuudha. Gaafa mana hidhaa kanarraa ba'an hundi isaaniitu gammachuu guddaatu itti dhagahame. Gammachuun isaanii kun gammachuu kenna ta'a jechuudha. Maaliif nutillee namoonni biyya biraa jechuudha akka jaraa sanitti osoo galle jechuu dandeessan. Hunda keessaniifuu karaan hin banama. Amma akka haasa'amaa jirutti ergixanyaa yookaan immootu shuurii ta'uu baatuyyuu biyyoota hundarraa dirreen xiyyaaraa yeroo muraasatti akka banamuu mul'ata. Ijoolleen kun amantii muslimaa salaatatiniin amantiin kiristaanas akkasumas waaqa isaa kadhate hundi isaatuyyuu gammachuu guddaatu itti dhagahame jechuudha. Baay'ee gammanneefi jirra hundi keessanuu baga gammaddaniifi namni lammii ofiitiif hin gammanne yookaan immootu namni yoo obboleessi yookaan obboleettii yookaan immootu oromoon tokko waan gaarii argatu yoo hin gammanne namni suni nama jedhee yaadu. Kanaaf gammachuun isaanii gammachuu keessanii akkasuma ijoolleen biyya Beerut keessa jirtanis guyyaa tokko akkuma jaraa kana akka gammadan abdii qabna. Samoona na dhukkubeessan namoonni muraasni kan galeen jiranitti fakkaate namoonni galan baga nagayaan galan asumaan jechuu barbaada. Kanaaf namoonni haftanan malee namoonni biyya ambaa keessatti dararamaa jirtan du'aa isinii goona akka amantii keessaniitti sagalee isiniif taana rakkoo qabdan nutti himadha rakkoo kana isiniif ni furra jennee yaadna. Kanaaf akkuma ijoollee Kuweet kanatti hundi keessanuu akka nagayaan biyya abbaa keessanitti galtanii gammaddan abdii guddaa isiniif qabna jenna. Asumaan immootu ijoolleen biyyoota akka Beerut, Libaanoon, Bahareen fi Omaan, Saa'ud Arabiyaa, Kuweet, Dubaay fi kanneen kana fakkaatan biyyoota Arabaa hundattuu dirreen xiyyaaraa cufateetiin rakkachaa jiran guyyaa muraasaaf obsa guddaa isin barbaachisa. Nama durallee wanni isin gorsu ture obsa obboleeyyan kiyyaa obsa isiniin jedhe wanni obsa caalu hin jiru jechuudha. Ijoolleen kun amma fakkeenyaaf obsaniitiin sadarkaa kana gahan ammas dhaamsi ani isaaniif qabu hin jira. Dhaamsan ijoollee Kuweet irraa gara biyyaatti galteef dhaamsa guddaa tokko qaba. Dhaamsiin ani qabu maalinni ijoolleen kun biyya galanii jiran. Gaafa biyya galan qaxxitaa kallattiidhaan maatii ofii biran dhaqan. Amma duras isiniif himee jira. Wanti isaan of eeggannoo guddaa gochuu qaban ni jira jechuudha. Maaliif amma kwaarantaayinii turan bakka iddoo tursiifamu jechuudha. Qorannoo dhibee koronaa kanaaf bakka itti tursiifamantu jira guyyaa 14. Bakki kun immootu of eeggannoo guddaa barbaada laal. Dirreen xiyyaaraa of eeggannoo guddaa barbaada isiniin jedhe. Akkasuma eerpoortiin xiyyaarummaan mataan isaa amma garuu bakki isaan jiran sun bakka baay'ee itti of eeguu qabanidha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa dhibeen koronaa Itoophiyaatti nama 200 fi waan akkasii qabee nama 8 ajjeesee guyyaa har'aa qofa. Dhibee kanarraa sirriitti of eeguu qaban. Dhibeen kun bakka isaan amma jiran san hammaataa baay'ataa jechuudha. Maaliif nama tokko baasanii kaan galchanii akkasuma namoonni walitti baay'ataa guyyaa 14 bakka sanii hin baatu achuma keessa deddeemtaa nyaata achi algaan achi hirribni achi akkuma gizee kaampii keessa turanii sanii jechuudha. Amma kun of eeggannoo guddaa barbaada. Maaliif ati maatii kiyyatti gammadee gale jettee gammachuu kee osoo ibsataa jirtu gaafa achi qorannaan kee ni qabda siin jedhan ni maraatta. Maatiin kee nagayaan argatu maatiin kees ni maraatta. Ati maatii kee arguuf qalbiin si rarraati gaafa koronaa qabda siin jedhan gaafa dhibee qabda siin jedhan ni maraatta jechuudha. Kana gochuu kee dura wantoota saayintizarii fayyadamuu qabda. Akkasumas immootu
maaskii afaanii keetii cuqqaalattee shaffanatuu qabda. Olii gadi deddeemuu qabdu. Tuttuqqaa adda addaatirraa fagaatuu qabda. Warri Kuweetirraa gara biyyaa galtan ka amma boodas galtan hadaraa keessan sirriitti of eeguu qabdan bakka sanatti jechuudha. Bakki sun bakka baay'ee ulfaataa ta'edha jechuudha. Of eeggannoodhaaf baay'ee nama rakkisa. Bakkuma kutaa isinii kennan san kutaa san keessa qulqullina keessan eeggachaa tuttuqqii adda addaatirraa of qusachaa waan ho'aallee fayyadama. Wantoota dhuydan waan ho'aa yoo fayyadamtan irra gaariidha. Biyyi keenya waan qorruuf jecha waan ho'aadhaan xiqqoo parsantiin isaa ni hir'ata jedhama. Hadaraa keessan of eegaa. Gammachuudhaan maatii keessanitti akka galtan hawwii guddaa isiniif qabna. Kuni gammachuu ijoollee Kuweetii fi kan amma booda galtaniiti. Kun dhaamsa. Inni itti aanu mootu asumaan akkuma gammachuun jiru gaddis jira. Obboleettiin keenya viidiyoo irratti argitan kun lammii Itoophiyaati. Biyya Saa'ud Arabiyaa keessatti hojiin itti baay'ate. Hojiin itti baay'aturraa qaamni ishee paaralaayiz ta'e. Miilli isiin hojjetu, harki isiin hojjetu paaralaayizii ta'e. Gaafa isheen paaralaayizii taatu ofirraa darbatte jechuudha. Arabni gaafa ati fayyaa qabdu humnaa ol si hojjechiiftee gaafa kaan karaa makiina irratti darbiti. Bilis Oromoo yoo dandeettan sagalee ta'aa fi keessattuu ijoolleen Saa'ud Arabiyaa hadaraa keessan gargaara. Kuloo sagalee isii gama dhumaatitti kan isin dhageechisu ta'a. Hadaraa keessan Oromoo koo gargaara. Namoonni rakkoo akkanaa qaban hedduutu jira. Biyyoota hedduu keessatti ilmaan Oromoo akkasumas ijoolleen Itoophiyaa kan immoo eessa isii akka hin beekamne madura akkuma isin argitan mucattii karra ciisaa turte san eenyummaa ofii ibsachuu hin dandeenye sitti naasoftu garuu Itoophiyaawii ta'uu beekamaadha. Rakkooleen akkanaa kun deddeebi'ee waan nama mudataa jiruuf piliis sirriitti of eegaa. Hunda caalaa immoo maalinni hunduma caalaa wanni namarraa barbaachisu maalinni sammuu ofii amansiisuu. Biyya ormaatti itti hin galuu hojiin natti baay'attee mallaqa argataa hin jiru jettee sammuu kee yoo dhiphiste ni maraatta. Gaafa maraatte maatii kee dhabdee jirta, fira kee dhabdee jirta, of dhabdee jirta, faayidaa hin qabdu jechuudha. Kanarra mootu mallaqa si hin argatin yoo immoo faayidaa gaarii hin argatin obsa qabaadha. Maaliif wanti kun hunduu guyyaa tokko dabruun isaa hin oolu. Wanti hin dabrine addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Wanta dabru jettee sammuu keetti yoo dhabsiifte waanuma argachuuf deemte san maatii keetii ka cinqamtuuf sanis hin argattu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya hadaraa keessan hojiin na baay'ata jettanii hanga karaan kun banamu hanga sirriidha amma hojiin ni baay'ata. Gara ati deemtu waan hin qabneef jarri sitti baay'isti. Eessa baasiin narraa deemti gara dhayituu hin qabdu gara galtuu hin qabdu kan jedhu hojii namatti hin baay'isan. Kanaaf yoo carraan akka mucattii tanaa yookaan immootu isin hin mudatin yoo hanguma dandeettanitti waaqa keessan rabbi keessan kadhataa obsaan dabarsuu qabdan hadaraa keessan rakkoo keessan arguu hin barbaannu. Shamara biyya Arabaa jechuun warqiidha. Maaliif gaafa namni rakkate fiidee dura si dhaabatti, gaafa Oromoon rakkatte fiidee Oromoof dhaabatti, gaafa miidiyaan Oromoo dhaabbatte mallaqni kan shamaraati. Maatiin mallaqa shamaraatiin jiraata. Walumaa galatti diinagdeen maan Itoophiyaa sunuu mallaqa shamarran biyya Arabaatiin socho'a jechuudha. Maaliif baankiin faayidaa isinirraa argata. Gaafa isin birrii ergitan baankiin isinirraa fayyadama. Baankii bichaa miti namni ati ergituuf sirraa fayyadama. Maatiin keemmootu deebi'ee yoo waa bitu nama saniin fayyada. Mallaqni shamarran biyya Arabaa jechuudha. Nama tokko osoo hin taane dhaloota fayyada jechuudha. Sanyii biraatu fayyada. Arabaayyuu fayyada malee. Arabni ati bira hojjettu kuni gaafa mallaqa si ergu baankiin si erga. Baankiin sun sirraa fayyadamee jira jechuudha. Sii galee kanaaf shamara biyya Arabaa jechuun kanaaf jajjabeessan akka dhuunfaa keetti yeroo hedduu waa'ee shamarran biyya Arabaa wanni na haasofsiisuuf isaantu motora namaati. Motora jechuun makiinaan tokko motora malee hin socho'u. Gaafa shamarri biyya Arabaa hin jirre jiruun hin jirtu jechuun hin danda'ama. Maal akkuma isin hime san diinagdeen waan hundaatu shamarran irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf namni Itoophiyaadhaa keessattuu baadiyyaatti qorqoorroon duraan hin jiru manni qorqoorroo garuu biyya Arabaa kun banamee shamarran biyya Arabaa erga ta'e akka biyya alaa deemtan dura mana ijaarratiif maatii ofiitiin mana qorqoorroo bareedaa baadiyyaarraa gara magaalaatti fa'aa galchiti. Manni duraan qalamii hin qabne qalamii dibsifti. Waa meeqa jechuudha shamara biyya Arabaa jechuun wanni isiin hin goone tokko hin jiru. Haadha namaati, obboleettii namaati. Biyyuma Arabaa kanaa iyyummootu dhiironni keenya silaa shamarran hin jiraanne biyya alaa kana akkatti hin turan. Maaliif? Gaafa shamarri biyya Arabaa yoo hin jiraanne eenyu fuudha? Gartee namni nyaatee umriillee achi deema waan ta'eef
hin fuudhanii waa meeqa fayyadaman jechuudha shamarran irraa. Kanaaf shamarran kanaaf ani isin faarsa yoomiyyuu immoo ani isin wajjin jira. Rakkoon addaa isin mudates sagalee isiniif ta'uuf qophiidha. Isin gorsulleen immootu yeroo kamuu na barbaachisa.